raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata muddee 11 bara 2018 hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Magaaluma keessa jalqabamee naannoo ganda duwwaa tokkootii fi ganda duwwaa lamaati. Meeshaa gurguddaadhaan gana walitti dhukaasaa turani. Kanarraa kan gama isaaniitii nama 11 wareegame. Gama keenyaa immoo namni tokko wareegama nama hidhiitu madaa'e. Dhugaadha qomoo silaaftuu walumaan jirra. Ishii sila hin jiraatii maali jirrashi? Meeshaa kanaan sila uummanni rukutamee haala harka qaba. Waliin jira gaafas birmannaan hin jirti, ardhas hin jirti, aleessas hin turte, boriis abdii isaan irraa qabna. Uummanni Oromoo magaalaa Mandii kanaan duras ba'ee yaada isaa ibsateera. Wooboo caakaa keessa hin barbaadina, wooboon numa katabaa keessa kan jirrudha jedhee itti dubbatee ture. Ammas darbee erga waraana guutanii amma nuuf danda'ametti nuti warri hidhannee hin jirree dhagaa keenya isa hidhannee irruunii kan daandii cufuun ittuma fufaa akka inni konkolaataan hin deemneef. Kan hidhatee jiru immoo waraanni bilisummaa Oromoo immoo ofirraa deebisuuf qophiidha. Utuu nuti jirru wajjiniin dhumna malee waraanni bilisummaa Oromoo irra kutamu kan jedhamu ejjennoo keenyadha. Filas kana durallee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo nu bira hin jirre nuti boodatti hin deebine dhagaadhaan baannee wareegamaa turre. Amma garuu qofaa keenya wareegamna osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo uummanillee ol faana wareegamuudhaaf qophii hundumaa utuu nuti jirru waraanni kun irra kutamu jenna. Baay'inni isaanillee gara 52 akka nu lakkoofnetti baasiin illee keessa jiru. Taataan isatti illee namanii meeshaalee gurguddaadha kan isaan baatanii deemanii. Meeshaan sun mataa lama qaba. Maqaa isaallee hin beeku. Marii qaba. Meeshaa sana taa'eeti kan inni naannessee deemu uummata naasisuudhaaf magaalaa Mandii keessatti. Sagaleeliin wal duraa duuba isin dhageessifne kun lola weerara daangaa babal'ifannaa fi duguuginsa sanyii qindaa'aa godina Booranaa magaalaa Mooyaalee keessatti kibxata har'aa liyyuun poolisii Sumaalee fi tumsitoonni isaanii ilmaan Oromoo irratti banan odeeffatuuf Oromticha magaalaa Mooyaalee irraa odeeffannoo kallattiin bilbilaan arganne keessaa seensaaf kan isin dhageessifne yoo ta'u lammeessoo irratti kan isin dhageessifne immoo loltoonni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa konkolaataan 50 ol naannoo Beneeshaangul Gumuz magaalaa Asoosaa irraa ka'uun kibxata irraa magaalaa Mandii keessa qaxxaamuranii lixa Wallaggaa irraa gara ba'a Wallaggaatti malaa jiraachuu fi adeemsi warraas adamoo waraana bilisummaa Oromoof ta'uu kan magaalaa Mandiitti bilbiluun Oromoota irraa arganne keessaa sagalee fudhatameedha. Dabalataanis oolmaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi odeessaalee garaagaraas kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessa nagadhumaatti nu faana ta'u jechuun kan isin hawwatu Anxiiqii Dhugaasaa ogeessi teknikaa keenyaaf gulaalaan suur sagalee mo'aabuu baas na faana jira. Muuziqaa ce'umsaa kana booda kallattumaan dhimma lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii qindaa'aa godina Booranaa magaalaa Mooyaalee keessatti kibxata irraa ilmaan Oromoo irratti raawwataa oole ilaalchifne odeeffannoo guutuu sarara bilbilaa keenyaan Oromticha magaalaa Mooyaalee irraa argannetu isiniif dhiyaataa. Hiriyoota keessaniif qoodaa ammas nu faana turaan afeerraa keenya.
Egaa akkuma waliin quba qabnu Mooyaaleetti lolli baatii darbe keessa gaggeeffamee Oromoonni hedduunis wareegamanii Oromoonni ofirraa facciseessa jara kana ofirraati ajjeesee ture. Haa ta'u malee lolli arras itti fufee jira. Gama Oromoo irraati namni tokko wareegameera jechuutu dhaga'amaa jira. Attam ture mee lolli arra tureeraa kibxata arraa jechuu kooti? Lolli magaaluma keessa jalqabamee naannoo ganda duwwaa tokkootii fi ganda duwwaa lamaati. Meeshaa gurguddaadhaan kana walitti dhukaasaa turani. Kanarraa kan gama isaaniitii nama 11 wareegame. Gama keenyaa immoo namni tokko wareegame nama 3 madaa'e. Nam 3 madaa'e gama Oromoo irraa. Haa ta'uuti garuu lolli kun haaluma kanaan itti fufaa jira. Wanti dhaabbataa jiru tokkollee hin jiru garuu amma saniitti yeroo muraasaadhaaf addaan keessee ture eegisuni walitti hin deebine. Lolli kun attamitti immoo eegale akkuma yeroo darbee dhufanii itti dhukaasan Oromootti. Isaanumatti dhukaasa beektaa warri raayyaa ittisa kun kama maallaqaan hojjetaa jiran natti fakkaate karaa bananii fi manni keenya gurra laf kaa'ee taa'an jiru. Duruma galgala ganama diina kan ofirra eegaa jira. Isaan ammoo maatii baafatanii jiran. Maatii keenyaa sanii baafatanii lolaaf qophaa'anii jiran. Mootummaan argaa jira. Raayyaan ittisaa kan jedhan san ofii argaa jira. Achi taa'aa jira. Osoo isaan taa'aa jiranuu garan as taakkaniitu maatii keenya irratti kan dhukaasu banaa jiran. Uummanni keenya ammoo amma danda'ame raayyaan ittisaa jedhan sun sareen sun jidduu namaa hin jirti. Achiin booda ammoo isaanis bakka ofii qabatanii meeshaa ofii qabatanii eegaa jiran. Yeroo isaan dhukaas bananitti ibittisaa ofirraa kennanii yeroo kennanitti battalumaatti nama 11 ajjeesanii reeffi isaaniitu iyyuu makalaakayaaf fa'ee geesse. Egaati lola yeroo darbe yookaan baatii darbe keessa ta'een yeroo Oromoon akkasittiin obba'u raayyaan ittisa biyyaa hin dirmannee fi inumaayyuu raayyaan ittisa biyyaa yeroo Oromoon jabaatee jara kana ofirraati haadhu gamoo yaabbataniitu gara Oromootti dhukaasaa turanii jedhama. Kan ammaa kana maal godhaa jiru raayyaan ittisa biyyaa kun poolisiin Oromiyaa hin jiru magaalaa Mooyyaalee yeroo yakki akkasii kun ilmaan Oromoo irratti raawwatu. Jira poolisiin Oromiyaa jira. Beekaa amma meeshaan ittiin isaan dhukaasaa jiran meeshaa gurguddaadha. Meeshaa uummata keenyaan yookaan milishaa keenyaan wal madaaluun itti himanii jirani. Meeshaa gurguddaa kan immoo arganii jirani. Deengaddas akkaataa isaan ittiin uummata keenya dhukaasaa jiran meeshaa gurguddaa kanaan meeshaa giitiin ittiin walaatuun kan isaan dhukaasaa uummata keenya irra banaa jiran itti haasa'anii jiran isaanis arginee jirraa jedhan. Raayyaan ittisa kun meeshaa ittiin ilaalanii jiran itti fakkaatee arginee jirraa. Konkolaataa irraa kaa'anii jiranii afurii meeshaa gurguddaadha. Argitan sanaan uummata keenya irratti jaartii fi ijoollee irratti dhukaasaa jiranii maaliif hin qabne maaliif to'annoo jala hin oolchine waan jedha hundaa gaafii itti kaasnee turre gaafa dheengaddaa kamaal galchuu dhufu tokko gaafii kan hundaa kaafnee turre. Akka raayyaa ittisaa isaan wajjin ta'anii nu haadhan yeroo isaan meeshaa gurguddaadhaan uummata keenya irratti dhukaas banan karaa biraatiin isaan kun karaan isaan ittiin meeshaa seensifataa jiran karaa Soomalii guddittii isaan jechuudha. Karaa Moqaadishoo saniin eellan takkaleen hin jiru. Tiknii tokkolleen godhamaaf hin jiru. Isaan akkuma jiraniin meeshaa waan barbaadan hunda karaa saniin Soomalii guddittii sanii walitti bana waan ta'eef mootummaan maaliif waan kanaaf xiyyeeffannaa hin kennine. Kanaaf nu yookaan kaatii dhumataa jirruu fi daangaa Oromiyaatii fi akkuma nuti booranni Finfinnee Oromoo kaan wajjin qabnu Oromoo kaallee fi Mooyyaleen wajjin qabdi jennee yaadaa turre. Maaliif isaan akka Oromootti nu hin birmanne maaliif isaan waan kan irratti xiyyeeffannaa hin kennine akka mootummaatti gaafa Abbaayis dhumannee gaafa Abiyyis dhumachuun keenya maali ka jedhu kan hunda kaafnee fi turre wanni kun yeroo gabaabduu keessatti furmaatiin argatti obsaa akka dhukaasii tokkollee hin baanamne bakka waan coogoonee jirraa jedhan akkasuma qofa gama isaaniitiin isaan dhukaas banan nutu tarkaanfii irratti fudhataa jedhan uummata keenya hin dagachiisan hin dogongorsiisan beekaa isin qoftiin tokkisina yoo isan tokkistan isan irraa tarkaanfiin fudhatama waan ta'eef isaan tokkifnaan tarkaanfiitti isaan irraa fudhatamaa jedhani osoo kanaan beennu asoomu inni achi jiru namni hin du'e eeginni achi deemu namni hin du'e guyyaa 3 moo guyyaa 4 dura kabajaajii keessattuu dubartii takka ajjeesan reefuma deemnee awwaalan baay'ee lama bullaan kun har'a akkas kan namni nurra du'aa jiru humni raayyaa ittisaa jedhanii jiru inumaayyuu warri raayyaa ittisaa qaama walaalanii asiin seenaadhaa asiin akkas godha warri jedhu malee warri nu karaa itti himnee jira akka Alshabaabiin seenee achi keessa jiru akka raayyaan ittisa maallaqaan jaraaf qaxaramee achi keessa jiru hundaayyuu ergaanii jiran akka mootummaas namoonni jijjiiramii kennamu tokkollee hin jiru manni keenduu du'iinsa boonus laaftuu lafii gadi lakkifnu kan lakkifnee wanni hin taanu kanaaf humni raayyaa ittisa jedhan tokkollee hin jiru. Isin kana booda ittiin dhukaasinaa yoo isaan isinitti dhukaasan nutu jira raayyaa ittisa biyyaatu deebii kennaaf kan jedhee waadaa seeneef kana booda namni hin ajjeefamuu kan jedhee dubbate jeneraal Kamaal Galchuuf warra isaa waliin dhufan ati jettu kanaa? Gaafas
gabaasii jeneraal Shuuma Moo'een jedhan tokko hoogganaa raayyaa ittisa maanii takkaalleen dhufee jira. Warri bulchiinsaaf nageenya irraa dhufanis biiroon Oromiyaa maanii jedhanii warri akkasii kan dhufanis jirani. Warruma kana warri gaafas waan kana maraa dubbate. Egaa kabiraan yeroo lolli baatii darbe kan gaggeeffame uummatni Oromoo aga danda'e ofirraa haadhee yeroo lola guyyaa shanaffaa moo akkam waraanni bilisummaa Oromoo oboon dirmatee akka turee fi jala kanaalee akka booddeetti deebisetu dhaga'amaa ture. Dubbiin sun dhugaa ture silaa? Dhugaadha. Oboo silaaftuu walumaan jirra. Yoo isiin silaan jiraatii maali jirraasi? Meeshaa kanaan sila uummanni rukutamee haala harka qaba. Oboo waliin jirra gaafas birmannaan hin jirti, ardas hin jirti, kaleessas hin turte, boriis abdii isaan irraa qabna. Kan itti jechaa jirtu oboon nu dirmateeraa nyaapha nu haadhaa jiru kanas haadhee nurraa deebiseeraa nullee nu waliin jirraadha kan itti jettu gama kabiraatiin ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jirutti akkuma jirutti itti bobba'amee jira keessumaa guyyaa irraa kan ammoo waraanni mootummaa impaayera Itiyoophiyaa kan Dooktar Abiyyiin geggeeffamu kun karaa naannoo Amaaraa seenee lixa Oromiyaan magaalaa Mandiitii ka'eetu asii ol deemaa jira. Uummata shororkaa jira galgala kan ammoo toora sa'aa tokkoo fi cinaatti naannoo magaalaa Najjootti dhukaasaa ture. Gama kabiraatiin ammoo waraanni kun wooboo miti wooboon hin jiru shiftaadhaadhaniitu maqaa balleessu. Mee ati wooboo attamittiin beektaa duula irratti banamee jiru kanaaf immoo Oromoon attamitti dirmatuu qaba wooboo bira attamitti dhaabbatuu qabaa jettamee. Ani wooboo yoo gabaabsee si ibsu har'aa miti duri gaafa ani sadarkaa tokkoffaa baradhu gaaf tokko barsiisaan keen tokko bineensa bosonaa lama barreessi jedha bakka duwwaa wayiitti kana gubbaatti. Leencaa fi oboo jedheen kan lammaffaa. Barreessaan ammoo gaafas bara jajjabaadha. Bakka oboo san eegsuma naa godhee lakkise beektaa. Anillee wayii taa'aa miti itti dhufee waan jedheen barsiisa maal kanamaaf eegsinaa kennisu dhuguma baanee miti jedheen. Gurbaa maali ani dubbii sittiin goone asammas dubbii barbaadda kan eegsisii gorsanuu si gaa deeminaan jedha. Kuni oboon akkuma beekamu oboon akkaataan itti ibsu. Osoo oboon jiraachuu baate osoo oboon waggaa ganga'u kana jechuudha. Hidhaan hidhatee beela'ee dheebotee uffatee obsee waggaa ganga'u biraata keessa finiinnatee osoo taa'uu baate nuti abdii bilisummaa wanti nuti abdan yookaan humni nuti hirkan hin jiru jechuudha. Manni Oromoo kan qabsaa'u oboo jira jedha duwwaan oboo jira. Kaayyoon isaan hin jira bakka waan jedha hin jirra waan jedha. Osoo silaa isaan jiraachuu baatan hin jirru jechuudha bakka wanti ati irratti hirkattee jechuudha bakka illee hin jiru. Kanaaf oboo jechuun abdii uummata Oromooti. Oboon sarra jechuudha bakka sarra bilisummaati. Ani oboo akkaataan itti ibsu akkasii. Oboon jiraannaan jiraanne Oromoon illee gaafa falmatu abdii obootiin falmata. Oboon bilisummaafis walabummaafis mootummaa birmaduu dhaabbatuufis karraa jette. Egaa oboon jiraatuu akka qabu jala murtee dubbataa jirta. Haa ta'uti mootummaan amma biyyan bulcha jedhu kuni oboon baduu qabaa ejjennoo jedhu qabataniitu itti bobba'anii sababa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'utti Oromoo sajjeesaa jiru oboos adamsaniitu dhukaasa irratti banaa jiru amma humna jabaadhaan itti bobba'anii jiru. Egaa erga oboon karra bilisummaa karra walabummaa karra mootummaa birmaduu dhaabbatuuti gaachana uummata Oromootii ka jennu ta'e Oromoon maal godhuu qaba akkamittiin dammaqee bira dhaabbatuu qaba. Oromoon hin beeka dur barruufumaan beeka Oromoon waan cufan beeka. Warri oboon abaddu jedhu gabaabinaan badaameena jedhaani. Kanama tokkotti siniyyuu badaameena jedhaani. Oboon akkamiin baddi? Oromoon osoo sagalte warri karraasaa seenuudhaaf qophaa'aa jira. Himataa jira miti. Hidhatee seenaa jira barree. Maaliif hidhatee seenaa jira? Faayidaa raasaan qabdu beekaniifi bar. Kan akka hiyyaatti akka nu badhutti isaan kaleessa TPLF har'a hiriira yeroo baane onni isaan nuti akka duraanii akka seenaa ta'uu baannaan raasa seenaa wanti ichaa jiraniifi akka kana keessa waattuu jira jechuudha. Hin falmannaa achi keessa teennee waa goona jechuutu jira. Seegalee kanaaf mootummaan waan kana sirriitti xiyyeeffatu qaba. I think duraanillee karaa marii tochanii jiranii marii ammas yoo karoom nagaatiin hojiin ta'anii wantoota ta'uu malee waliin tolchanii wantoota ammoo sirreeffamuu qabu waliin sirreessanii wallagaa yoo jaaka deeman taate yoo ta'uu baatte maalti gallisi nuti amma akka nama tokkotti naannoo mooyyalee kana yoo nu fudhannu mee maal harka qabna maalti gala jennaan ammoo oboo gala callaayyuu miti mee maalti bada jennaan mee akkam maalti nu jijjiirame nuti gaafasillee nuti duuma abichi lafaa saamummaa jijjiirame takka wanni hin jirre isaan wakki isaan itti akkas jedhanan hin beeku. Lakki oboo hojiin haasofnaan waan namni namaan jedhu lakki oboo hojiin hojjannaan waan namni namaan jedhu garuu oboon baduu qabdii irra jedhuufi
Mootummaa miti haadha mootummaallee inni ta'e saniyyuu badaameen haadhaan manni ammoo kana beekuu qaba oboon waan baateef qabdi waan teessuuf qabdi waan teessuuf ammoo arguu jirti saniin alatti ammoo oboon nu beennu kan duriiti ka durii saniin ammoo namni badaa inni namuun badii ga'e ammoo warra ammoo oboo fakkaatee waan hin taane hojjete yoo ka jiraata taate sun silaaftuu oboollee taanaan mootummaas taanaan ummataallee taanaan silaaftuu sun gama lachuuttuu fudhatamiin qabu ammoo obooni umijeen isaanii har'a nami cufuu barbaade isaan alaallataniiti jedhan hin gamfiyya. Gama biraatiin akkatti dabaltu kan hin barbaadu ilmaanummaan Oromoodhaa kan kanaan dura qabsoo kana keessatti aarsaa baasaa turanii yeroo ammaatti mootummaan amma aangoo harkaa qabu mootummaa Oromooti Oromoof dubbata jijjiirama fidaa jiru waan jedhu kanaaf shira karaa garaagaraa deemuuf olola karaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti deemu kanaan moofamanii woobodhuma yoo arrabsan akkasiifaatu jira jechuu warri akkanaadhaa akka isaan dogoggora keessa seenanii jiran kana keessaati deebi'anii qalbiittis deebi'anii eenyummaa oboo amma dubbataa jirtu kana baranii yoo danda'an tumsanii yookaan ammoo dubbii sanii dhaabaniif waan jettu yoo qabaatte jedhiitii armarratti obbaafna. Namuma kenna ta'ee warra oboo arrabsu kun akka Oromootti nun barbaachisu jedhee yaada isaallee ni beekani oboo gama kibbaa kana hojumaan jirra hojumaan jiraachuun keenyallee hin dirqama yoomillee taanani kabajaa wajjin jirra waan dandeenyu wal bira jirra isaanis jiraachuu qabanii namuma kenna kana poolisiif kan poolisiin milishaan kenna wanni inni hubachuu malee yeroo ammaan tarrasaa sanamii waliin nyaachisuu miti namni ammoo walitti nyaachisuullee hin jiru yoo ufumaan deema malee booranii yoo mammaaf waan jedhu abbaan of tumatuuf hin danda'amu jedhanii ufumaan of tumachuun nun barbaachisu kaleessa namaattu akkuma wal tumannu yookaan akkuma rukunnu nu godhaa ture fakkeenyaaf yoo fudhannee bara dabre keessa gaafa ammoo oboon zoonii kibbaa naannoo Booranaa kan irratti poolisii kenna walii bu'an akkaataan itti walii buusaa turan ayyaana isaa dudduubaan deemee ijoollee Oromoo milishaa Oromoo of dura deemsisee isaan kallattiidhaan namni isaan jalqaba walitti bu'anii ijoollee Oromooti oboo fi ijoollee milishaa duraatti wal fixanii achiin booda isaan kaduumaan dhufanii waan si ajaa'ibsiisu guyyaa wayii akkasuma godhanii turan gaafa moyyalee irratti akkasitti ummaat keenya jiran gaafa ayyaana ittisa nama 11 guyyaa guddaadhaan nu jalaa fittisanii. Oboo deemaa eegaa oboon seentee jirti karatu kaasanii maal jedhanii poolisii keenya gaafasanii yaadadha komaan postiidha. Yeroo meeshaan hidhachuun hin eeyyamamnetti meeshaa hidhachiisanii poolis dhaabaa keessaa baasanii achi erganii uummata keenya ammoo achitti guyyaa guddaadhaan fixanii taa'anii nasiin ammoo warra sanitti erganii uummata kaan inni achiin itti baafata. Kun jechuun bara durii dabre kaleessa namni dhiibbaadhaan akkas si godhu duraatiin duraan deemtee rukutiin dudduuban si rukutanii har'a waan hin jirreefi. Yoo ta'uu baate meeshaa lafa keessee darbii barammaan kan namni hojjechuu danda'u osoo of laallee gaarii jedhee yaada warra poolisii Oromiyaatiif milishaafillee wanti an dabarsu wanti dudduuban dhiibba nu godhaa jiru hin jiru lakki namni nu dirqaa jiru hin jiru jijjiiramni aangoon maaniin erga inni uummata keenya hin fayyadne faayidaallee hin qabu eeganii daangaa keenya hin kabachiifne faayidaas nu hin qabu laaf tokko waniin dhiyoo waan jedhee kalleen jedhu dhiisne waan kalleen jedhu duuba kanaaf osoo dhaabne gaariidha. So walitti nyaachisuu baandee gaariidha. Yoo jijjiiramni jira jijjiirama hojumaan namni ilaalaa walumaan mari'ataa waliin jijjiiraman waan ta'eef jijjiiramni gam tokkoon ta'ee gam tokkoon hin taane hin barbaachisu. Kanaaf osoo wal nyaachisuu baandee meeshaalee poolisiin keenya beekuu qaba. Qabeessa kan gubataa ture gaafa Benishaangul Gumuuzitti poolisiin Oromiyaa dhumatu fuudhuun akkasii birmatu kun foon waan ta'eef kanaaf gubata kanaaf bobaa waan ta'eef duutii isaanii duu tokko miidhaan isaanii miidhaa tokko waan ta'eef isirraati osoo. Laallatanii osoo eegatanii gaarii jedhee yaada poolisii Oromiyaatiif milishaa Oromiyaatiif illee abbaan fedheeyyuu ta'ee meeqoota wal nyaachisaa wal fixaa osoo hidhataate oboon iyyuu dandeettee caaltee jala argamtee mari'achiistee osoo wajjin deemee uummanni keenya tokko akkanaan booda kan dhumatee nu gaa waan ta'eef walitti baasuu baandee gaariidha yaada gama obootiif illee. Egaa horii bulii deebanii anis dhaamsa kee fi yaada bal'aati kaafte kana cufayyuu karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromooniin dhageessisaa biyya nagaa bulobboleessa kiyya. Galatooma ulfaata. Egaan ilmaanayyaa warri karaa feesbuukii indipendent Oromiyaadhaan hordofaa jirtan kun dhaamsa kana ilmaan Oromoo hunda qaqqabuuf hiriyoota keessaniif qooda. Egaa akkuma Oromoon namni yookaan hayyuun yoo nama dura dubbate dubbifta jedhan Oromtichi godina Booranaa aanaa Moyyaalee magaalaa Moyyaalee irraa
dhimma duguuginsa sanyii qindaa'aaf lola weerara daangaadhaa magaalaa Mooyaalee keessatti liyyuu poolisii Sumaaleef tumsitoota isaaniin ilmaan Oromoo irratti banamee jiru ilaalchifnee kan irraa odeeffannee ammas Oromoon akkuma kaleessaa ajjeefamaa jira, buqqa'aas jira, jijjiiramni baananis kan hin jirre ta'uu fi aangoon ajjeechaa buqqa'uu fi saamicha qabeenyaa Oromoo irraa hin hambifne ammoo aangoo akkasiin hin taane. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaadhaa kan Dr. Abiyyiidhaan durfamu arras warra liyyuu poolisii Sumaalee waliin ta'ee ilmaan Oromoo baasaa akka jiruu fi Oromoonnis kanaan booda yookaan ammaan eegii tokko ta'anii wal ta'anii gara fuula duraatti fuuleeffatuudhaan qabsoo isaanii akka isaan finiinsan waraanni bilisummaa Oromoo wooboon ammoo akka baanan kaan shiftaa osoo hin taane gaachana uummata Oromoo. Karra bilisummaa, karra walabummaa fi karra mootummaa birmaduu dhaabbatu waan ta'eef ilmaan Oromoo shira diinaan osoo hin moofamne waraana bilisummaa Oromoo wooboo tumsuu akka qabudha kan inni dhaammate. Egaan kanarratti wanti dabalan tokkollee kan hafe hin jiru. Kanatti aansuudhaan ammoo loltoonni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaadhaa kan konkolaataa 50 ol ta'an kallattii lixa Oromiyaan magaalaa Mandii keessa taakkuudhaan asii ol gara ba'a Wallaggaatti kan imalaa jiran ta'uu galgala kan ammoo toora sa'a takkaa fi cinaatti magaalaa Najjoo keessaa gara ba'aatti dhukaasni guguddaan akka dhaga'amaa jirus dhageenyeerraa ta'u maleessaa sababa bilbilli nu dhibeef argatuu hin dandeenye. Egaa mee haala itti loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee kun magaalaa Mandii keessa qaxxaamuranii fi meeshaalee waraanaa akkamiis akka isaan qabatanii turan akkasumas magaalaa san keessatti maal akka isaan mul'isaa turan ilaalchifnee kan Oromticha magaalaa Mandiirraa odeeffanne sin dhageessifna. Itti fufuudhaanis kan magaalaa Mandiirraa odeeffanne ni qabna. Jalqabame baay'ina loltoota kanaa saasaan itti seenaniif meeshaa isaan qabatanii immoo magaalaa Mandii keessa taakkan isin dhageessisuun eegallaa ammas turtiin keessan nu faanaa ta'u. Baay'ee saasaan darba illee gara sa'a 9 faan ta'a. Sa'aatii malaa kanaa booda jechuudha. Baay'inni isaan illee gara 52 akka nu lakkoofnetti baasiin illee keessa jiru taataan isatti illee namanii meeshaalee gurguddaadha kan isaan baatanii deemanii. Meeshaan sun mataa 2 qaba. Maqaa isaallee hin beeku marii qaba. Meeshaa sana taa'eeti kan inni naannessee deemu uummata naasisuudhaaf magaalaa Mandii keessatti. Baasiidhaan alaa konkolaataa waraanaa tamattamii faan kan isaan darban. Tooraan illee jira, sireeffiin illee jira, bootteen naaftaa baatee deemu illee keessa jira. Tole. Amma waraana hedduudha kan jiru magaalaa Mandii sodaa guddaa keessa jiru. Amma gaa warri kun hundumtuu konkolaataan 52 akkuma dhufanii magaalaa keessa darbamoo kan achitti hafan jiru? Hafanii jiru baay'inni isaanii hin deemne. Kaambiitti galanii jiru isaan amma. Warri darbanoo gara kamitti darban eessa ga'an jedhama waan odeeffattan qabdu? Achii ol darbanii jiru amma gara Laqamteetti. Erga koloneeffattoonni mootota Habashaadhaa meeshaalee waraanaa ammayyaa mootota warra dhiyaarraa argatanii Oromiyaa koloneeffatanii Oromoos cabsanii gabrummaa mudattee kaasee Oromiyaaf Oromoon humnuma waraanaatiin bulaa ture arras humnuma waraanaa bulaa jira. Mee loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee magaalaa Mandii seenan sun garamitti deeman ka jedhu gaaffii gaafanneef Oromtichi magaalaa Mandii sararri bilbilaa waan addaan citeef ka biraatti bilbilee kan odeeffannetu jira. Mee inni immoo maal jedha laata? Isas dhaggeeffannee walitti dachaana. Uummanni Oromoo magaalaa Mandii kanaan duras ba'ee yaada isaa ibsateera. Wooboo caakkaa keessa hin barbaadinaa. Wooboon numa katabaa keessa kan jirrudha jedhee itti dubbatee ture.
Ammas darbee erga waraana guutanii amma nuuf danda'ametti nuti warri hidhannee jirree dhagaa keenya hidhanneerru ni kan daandii cufuun ittuma fufaa akka inni konkolaataan hin deemneef. Kan hidhatee jiru immoo waraanni bilisummaa Oromoo immoo ofirraa deebisuuf qophiidha. Infoormeeshiniin uummata biraa hin jiru taanaan wanta tokko gochuu hin dandeessu. Jarri kun karaa waraanaa uummati keenya qaadha daandii cufuuf immoo qeerroon ga'oodha. Amma isaarraa kana cufuudhaaf yaaliin gootan jira. Daandii konkolaataa fasaabiidhaan gaafa cufnu hiiktee dabarti isheen irraafaa gortee dabarti. Har'a immoo utuu hin beekamin direktiima kuttee ol dabarte karaa baay'irdaarrirra dhufanii jedhama. Karaa Chaaginii keessa karaa Matakkalirra karaa Soosaa dhufanii karaan Oromiyaarra cufaa taanaan hin gadde. Amma immoo si ol banaa deemaa jiru. Sila duukaa deemnee amma qilxufaarraatti ilaallee cheekii goonee dabarree ol deemaa turanii iddoo tokkotti ammaas hin buune. Warri as jiran immoo kaambii lama keessa jiru asii ganda duwwaa tokkoof duwwaa lama keessa. Isaan immoo geggeessanii deebi'anii karaa ilaalanii fi wanta baay'ee fe'anii deemaa jiru. Marfii garaagaraa zuu 23 fa'aa meeshaa ammayyaa baay'ee fe'anii deemaa jiru. Akkuma waliigalaatti egaa uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru kan gochaa ammeenyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamuuf deemu kana dura dhaabbatuuf tamitti waraana bilisummaa Oromoo tumsuu qaba jettaa isa kanarratti dhaamsa waliigalaa dhaammadhuutiin xumurra. Waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ilmaan Oromoodha. Qotee bulaa Oromootu hidhachiise sakaan wanta qabuun gurguree deeggarsi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoodha silallee. Kanaaf utuu nuti jirru wajjiniin dhumna malee waraanni bilisummaa Oromoo hin rukutamu kan jedhamu ejjennoo keenyadha. Silas yoo rukutamuu ta'ee wajjinumaan dhumna. Kana durallee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo nu bira hin jirre nuti boodatti hin deebine dhagaadhaan baanee wareegamaa turre. Amma garuu qofaa keenya wareegamna osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoof qeerroon bilisummaa Oromoo uummanillee ol faana wareegamuudhaaf qophii hundumaa utuu nuti jirru waraanni kun hin rukutamu jenna. Waraanni kun jabinni isaanii immoo numadha sababa ta'eef Oromiyaa keessaa bakka kamittillee infoormeeshinii kamiin hin argattu isheen baay'inaan gaafa isheen barbaacha taatu infoormeeshinii waraana kanaaf dabarsinee hin laanna nutillee. Kanaaf utuu nuti jiru waraana kanaaf dhattee akka isheen hin rukunnee nuti waraana kanaan isin bira jira jennaa yoomiyyuu taanaan injifannoon kan saba dhugaa qabuuti. Dhugaasaaf deema Oromoon nama saamuuf hin deemu. Oromoon Oromoo ta'ee utuu dhalatee jiru garuu ilmaan Oromoo biyya isaarra jiraachuuf mirga dhabe. Kanaafidha sabi Oromoo kan inni iyyaa jiru maree shororkaa haaraa uumuuf miti. Warra deemee shororkeessaa jiru mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee barbaadaa hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo barbaadaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo guutummaa uummata Oromooti. Kanaaf ulfaadhu irratti mee waraanni bilisummaa Oromoo qaamni kan biraan akka hidhachiise uummata Oromoo gooluuf jijjiirama dhufaa jiru kana gufachiisuuf akka isaan deeman akkuma isaan farra qabsoo Oromoo ta'anitti ololama karaa fuula feesbuukiif karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraadha. Mee waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa jiru kanatti beektu kan attamiiti isa kana gabaabsi uummata Oromoof ibsimee akka warri hin hubatin jiran hubataniif. Shira diinaan deemaa jiru kanarras irra aananii akka isaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbataniif jechuu kooti. Dhugaadhuma dubbachuu fi dirree siyaasaa babal'ifachuudhaaf kana jedhu malee waraanni bilisummaa Oromoo as jiran dhiiga keenyadha. Bakka biraa yookaan Maqalee Tigraayitti dhaqee Geetaachoo Asaffaa Leenjii kan jedhu kun soba dhugaarraa gar malee fagaateedha. Kanaan duras kan beennudha. Ilmaan keenya nu wajjin mari'ataa oolanidha. Horma tokko keessatti nagarre nuti amma ammaatti. Waraana addaa keessatti nagarree nama shororkaa biraa uumuuf keessatti deemus nagarree gaafa ol ga'ee uummata kana teessisan immoo kan Oromoo maankaadhaan itti kennuu miti fallaana tokkollee irraa hir'achuu hin qabudha kan isaan jedhan ejjennoon isaanii. Kanneen hannaaf saba keenya jeequuf dhalataan Oromoo ta'anillee oliin dha'anillee baay'ee qabanii akka isaan of biratti adaban ni argina. Utuu biyyi kun isaanitti kennameyyuu nagaa guutuudhaan akka inni jiraatu itti amanneerra nuti. Warri itti amanii jiran immoo dhufanii akka isaan ilaalan dhaamsa koodha. Waraanni bilisummaa uummata Oromoo suusii nama ajjeesuu qaba miti yookaan immoo garee biraa keessaa ijaarame miti adda bilisummaa Oromoo irraa citanii ba'anii warra Oromiyaa jeequuf ta'anidha kan jedhamullee dirree siyaasaa isaanii ittiin bal'ifachuuf jechadha. Jijjiirama nutu fidee jijjiirama kana nutu itti fufsiisuu barbaada jedhaniiti kan isaan jedhaniif. Jijjiirama kana kan fide immoo qeerroodha. Qeerroon haaromsaa hin jiru isaanitti haaroomaa jedhee dhagaa itti guure. Qeerroon immoo kan barbaade waraana bilisummaa Oromoo fi mirgi saba Oromoo akka eegamuufidha. Kan biyya bulchanii achirra barcumarra ta'anii otoo hin taane saba keessa deemanii gadi bu'anii maayinni rakkinni keessan jedhanii nama mariisisaniiti malee achi ta'anii isaan waliin mari'atanii fi bakka nu bu'uu hin danda'an. Bakka nu bu'u kan rakkina keenya beekuudha. Malee dirree siyaasaa nurratti bal'ifachuuf jecha ilmaa keenya haadhaaf abbaa keenya warra dararaa jira yoomuu bakka nu bu'anidha. Yoo dhiigni Oromoo dhangalee yoo dhiigni Oromoo du'e yoo Oromoon haadhaaf abbaan itti wareegame malee biyyi Itoophiyaa kun biyya ta'uu hin dandeessu kan jedhu yoo seerri jiraate nutti himan keessaa baasanii kan ajjeefamu kaabaaf kibbatti Oromoo malee hin jiru. Kanaadha kan nu aarse nuun. Utuu waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru ta'ee dheengadda waraanni
kora bittinneessaan hedduu illee dhumaniiru karaa naqamtee lammiidha dhiiga jedhanii naqanii irratti dhumaa jiru. Kanaaf waraanni lixa jeeqaa jiru warra Tigreen leenjistee ergiteedha kan jedhamu baay'ee soba dhugaarraa fagaateedha. Kana kan hin hubatiin jiru yoo jiraate inni iyyuu Oromoo miti warra miidiyaa sobaadhaaf leenjisanii isaan gadhiisanii malee Oromoon marti dhugaa beeka. Namni kana jechaa jiru yoo jiraate dabballoota isaan achi oomishanii gadhiisanidha nurra buluuf jedhanii. Dhugaadhumatti egaa qeerroon Oromoo Kalixaa Oromiyaadhaa kahaana mana sibuu magaalaa Mandii yaada bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ati nuuf laatte kana uummata Oromoo bal'aan ni geenya horii bulii. Galatooma nuuf jiraadha. Oromootiin Itoophiyaa falmita mirgaa saba keenya haala gaafawita kabaajati malee ofii keetti laata hojii bu'uureessaa bara hojjetaa farra firaa bu'aa fiigaa tola asabaa yoo merreegdaa. Ayyee gaalmaan ayyaaronni hordofaa jirtan akkuma silaas kaasee ture hiriyoota keessaniif qooda mammaasa Oromoo tokkotu jira kan jabbiin haadha hodhu argitee hooteetti jennaan inni hin arginammoo hin oone jedhee waakkatee jedhan. Kanaaf egaa warri waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyoo jiruu fi yeroo waraanni bilisummaa Oromoo wooboon dirmatuuf argan waraanni bilisummaa Oromoo gaachana keenyaa balbala yookaan karra bilisummaa walabummaa fi birmadummaa yookaan mootummaa birmaduu ijaarratu yookaan qabaatuuti jedhu. Warri kaan ammoo kan hubatin yookaan kan shira diinaan mooffamee jiru waraanni bilisummaa Oromoon maayyuu hin jiru warra diin hidhachiise jijjiirama dhufaa jiru kana gufachiisuuf deemuudha jedhanii warra hololantu jira. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo isuma kaleessa ture kan walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo mootummaa birmaduu dhaabbatu yookaan ijaaruudhaaf qabsaa jiruudha. Waraanuma Nadhii Gammadaa dhaabe waraanuma guutamaa hawaas dhaabe waraanuma adda bilisummaa Oromoodhaa kakaleessaa kabaaroo tumsaa dhaabe ka walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoof dhaabbatu sanatu arras jiraadha. Kan Oromoonni kibba Oromiyaa magaalaa Moyyaaleef lixa Oromiyaa magaalaa Mandiidhaa dubbataa jiran. Inni guddaan kan Oromoon akka inni dogoggoruuf salphaatti shira diinaan akka mooffamu taasisaa jiru yeroo dheeraadhaaf Oromoon kaayyoo qabsoosaa kaganamaa akka inni dagatu shira irratti xaxame sanadha jennee yaadna. Innis maali Oromoon yeroo tokkoyyuu impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf akeekkatee yookaan qabsaa'ee hin beeku. Namoonni tokko tokko yookaan jaarmiyaaleen siyaasaa gareen walitti dhufanii saniif qabsaa'an jiraatuu danda'u. Haa ta'uti ayyoonni Oromoodhaa danuun impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf qabsaa'an impaayeritti dhumaan nyaataman akka fakkeenyaatti Dr. Hayilee Fidaa fudhatuu dandeenya kanneen biroonis jiru. Haa ta'uti addunyaa kanarraa impaayerri dimokiraata'e hin beeku dimokiraatoofis hin ta'u. Haa ta'uti edaamuu wal jaallachuu wal hammachuu wal dhungachuu fi jechoota mararoo kan kana fakkaatan jedhamuudhaan ilmaan Oromoo dhiyeenya kana mooffamanii jiru. Egaa gara fuula duraatti garamitti akka deemnu hin beennu. Haa ta'uti qaroon Oromoodhaa qarreef qeerroon Oromoodhaa amma ol ka'aa jiran kun akeeka sana waan fudhataa jiran hin fakkaatan fudhatuufis hin ta'an ijoollee qarootu dubbataa jira waan guddoos irraa barannaa isinis gaa hiriyoota keessaniif qoodaa amma immoo gara giddugala Oromiyaa magaalaa Amboottan isin geessa qeerroon Oromoo magaalaa Amboo barataan Oromoo Yuunivarsiitii Amboodha guyyaa har'aa Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoonni Abashaadha. Nuti dhiiga Minilik nuti dhiiga Teediroosii Oromoodhaan hin bulluu dhaadatuu akka isaan jalqabaniif sanaan qabatees walitti bu'iinsi akka ta'e yeroo ammaattis Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoonni muraasni qofti afanii kanneen kaan ammoo gara mana waaqeffannaa yookaan gara mana amantaatti gara cheerchii yookaan bataskaanaa yookaan masgiidaatti baqatanii akka isaan jiranidha. Kan barataan Oromoo Yuunivarsiitii Amboorraa odeeffanne dubbate. Akkuma waliinuu quba qabnu gaa baatii darberraa jalqabee Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barataan Oromoo tokko ajjeefamuu danuun madaayu akkasumas Yuunivarsiitii Gondor keessatti bifuma wal fakkaatuun barattoonni Oromoo kanneen 15 ol ta'an guyyaa tokko dhaaman kan biraan ammoo
11 kataan dhaaman isaan keessaa barattoonni 3 akka malee akka isaan miidhamanis gabaasaa turre ammas egaa bifa ajijjiirratu malee tarkaanfiin ammeenyaa barattoota Oromoo irratti fudhatamaa jirutti bufee jira. Mee kan barataan Oromoo Yuunivarsiitii Amboo nutti makana sin dhageessifne walitti dachaanaa ammas nu faana tura. Haala sinarra keessa oltan sirraa odeeffachuuf jedhe haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo keessa jiran jechuu kooti. Maal keessa oltanii maaliin wal qabateetti walitti bu'iinsi har'a ta'e kun laata uummata Oromoo dhageessisuu dandeessaa? Akkaan ture fakkaata gibbii lachuu keessa dubbii tureeyyu. Gibbiin yuunivarsiitiin meen kaampaasiin ka'umsisaa barattoonni yuunivarsiitii naannoo Amaara keessa kan jiran. Riibicha achitti irra ga'ee jedhameetu kan warra kan ka'e. Asitti immoo ganama keessaa sa'aatii 2:10 waan ta'u akkasii keessatti ka'ee daqiiqaayyuun kunnedha. Akkam yoo baay'atee daqiiqaa tokkodha nuyi sanyii nu milkii amma isinii nu bulchitanuu isin faana waliin bosoo hoggansi keessan nuyi tasgabbeessuus yookiin immoo haalaaf yaada keenya jijjiiruu hin danda'an waan jedhamudha. Isarraan kan asirra irra caalatti waan isaan hojjetan nuti sanyii teessoodha. Iddoo milkii as waan akkasiidha kan isaan jedhanii. Sagalee dhageessanii sanumaan bakka dubbiin kan jalqabe. Baay'ina namaallee qaban nama muraasadha kan akkasa sagalee dhageesse inni iyyuu daqiiqaa tokkoof iyyuu hin ta'u. Achumaan gara lolaatti jijjiiranii barattoonni Amaaraa fi Oromoon tokkuma lama walitti buufatanii amma barataan kaasaa gibbii keessaa bahee gara naannoo bakkuma amantaa deemanii jiru. Barataa muraasadha jechuudha gibbii keessa kan jiru meen kaampaasii. Akkuma amma barataa Oromoo Yuunivarsiitii Amboo irraa dhageenye nu sanyii Minilikii nu sanyii Teediroosii mootummaan keessan bulchuudha. Mootummaan isaan baanan mootummaadhuma Oromoo irraa ajjeechaa dhaabuu dadhabee buqqaa'insa irraa dhaabuu dadhabee fi akkuma mootummoota koloneeffattoota Abashaa darbanii fi quxisuu koloneeffattoota mootota Abashaa kanneen isaan guddifatanii mootummaa wayyaaneedhaa kan Oromoo ajjeesaa buqqisiisaa jiru kan waraana kumaatamaan itti bobbaasee ajjeesaa jiruuf waraana bilisummaa Oromoo boodamsiisaa jiru kanadha. Haa ta'u malee dhugaan isaan qaban nuti sanyii Minilik nu sanyii Teediroos jechuun isaanii dhugaadha. Teediroosiif Minilik isaan baanan ammoo kan Oromoo irraa harkaa fi harma muranii fi kan Oromoo kumaa kitil bakka tokkotti obbaasanidha. Egaan warra arras jaarraa tokko booddeetti deebi'anii kan kaleessa nu godhaniif nurratti baannataa jiran kana waliin nu jiraachisuudhaaf impaayera Itoophiyaadhaa dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoodhaa jissitee irratti ijaaramte keessa Oromoo bulchuuf saamsisuuf ajjeechaa irratti raawwataa ture sanas itti fufsiisuudhaaf warra jalatti nu qabaa jiranidha. Kanaaf egaa Oromoon kanatti dammaquudhaan walabummaa biyya isaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa isaa dhugoonfatee mootummaa birmaduu ijaarratuun furmaata waaraa kana argamsiisuuf ta'ee qabsoosaa akeeka sanatti fuuleffatee itti fufuun furmaata waaraa argamsiisaaf jechuu jaallannaa turtii nu faana qabaattaniif oraa bulaa sagantaa keenya ittaanu keessatti ammoo dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa haala Oromoof Oromiyaa irratti muummeeffatu kan ayyootaaf dhaggeeffattoota keenya ka garaagaraarraa nu ga'e qabannee isinitti deebinaa horaa bulaa wallee nu naa ta'a itti fufa. Yaada goota daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoon beektu boo'ichaa hinaafuu lafa dhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa kooda koo kajeelikaa boora koo boora nu gama nyaatu booree baafata malee koo lammiin booreen baatu toonkeerrumaa jiru gootarraa garaaniru dhiirarraa garaaniru dhiirarraa garaaniru itti kotiin konnaa yaa jorroo koo godaan gamaa
lafamba atuncha madana godaan gama lafamba atume kotana wadu kabna ya komoko wal jalana wal mararfana gafadigi iti balabdana wal jalana wal mararfana gafadigi iti balabdana kotin kona ya joroko godaan gama lafamba atuncha madana godaan gama lafamba atume kotana wadu kabna ya komoko wal jalana wal mararfana gafadigi iti balabdana wal jalana wal mararfana gafadigi Tukilali akayiriyan akuma komo walirari swagarta ade hari arkan koda tujarri biya kota biya dira shawati narari shimali dama sagali me tukilali akayiriyan akuma komo walirari swagarta ade hari arkan koda tujarri biya kota biya dira shawati narari shimali Jorro koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loliya kero loli suma galami lelisu loli gamesi roro debisu koti jorro koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loliya kero loli suma galami lelisu loli gamesi roro debisu kodo gabu wala cheka rubu gota wakateka kalogama edi jabi rubu kero egi rabbi suma kalami lelisu loli gamesi roro desu ya joroko godangama lafamba pincha madana godangama lafamba atume kotana wadu kamna ya komoko wal jalana wal mararfana gafadigi iti balabdana wal jalana wal mararfana gafadigi iti balabdana Adime tukilali akayiriyan akuma komo walirade swagarta ade hari arkan koda tujarri biya kota biya dira shawati darare shimali jama saka adime tukilali akayiriyan akuma komo walirade swagarta ade hari arkan koda tujarri biya kota biya dira shawati darare shimali Ballo, ode. Koti ajoro koti, jibi charvaza lejisu koti, jibi charvaza lejisu, loliya kero loli, suma kalami lelisu loli gamesi roro debisu. Koti ajoro koti, jibi charvaza lejisu koti, jibi charvaza lejisu. Loliya kero loli suma kalami lelisu loli gamesi roro debisu biye walidi yodadatu wabi kero walwamatu shagar gubba jaben kuma oni lolan kaetuma suma kalami lelisu loli gamesi roro debisu biye walidi yodadatu wabi kero walwamatu shagar gubba jaben kuma oni lolan kaetuma suma kalami